كن راديو نور الهدى راديو نور الهدى سجلي أمة بلاتي نور الهدى سورة قلبي مسلماتي نور الهدى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجي جرتو كبجمتوتا دقي فتوتا راديو نور الهدى. هيا ربي قدواتين سجنتا قويا كميسا تنهكمي رد جلالاتي في ركيتش سنة اتسنف لهيسنو كبني دفنيجر ددچ جاللا ددچ جاللا ددچ جاللا ددچ جاللا ددچ جاللا ددچ جاللا ورا دوغان wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa qilleensi jaalalaa bubbisii halaala qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وبلو مسلمة لقفتو تهردفوتا راديو نور الهدى أكما سنقدتو تديبي إينا تنتيسني تخراب بروغراما ريكتش سناتي في ددتش جالالاتي في إرغتن deebisaan tiisan akka armaa gadiiti. Abbaan iyyannaa tanaa abbaa galmee 838ti. Akka jiru obboleessi keenya kun akkuma ilmi dhiiraa tokko gartee intala dhalaa takkaa wajjin bultii jaarrachuudhaaf baratuttiin intala takkaa amata 5 dura wal baranne. Intaltii wal baranne tuni intala ka ajaa'ibaatti bareedina qabdu, haala bareedaa qabdu. Bareedinni isiin qabduu fi haalli bareedaan ilma namaa cufa haammata. Akkuma jirutti namni gartee ganda isiin jirtu kana keessa jiru cuftinu toltuun isii dubbatan. Bareedina isiitii fi haala isiin ajaa'iba. Intalti tun karaa tokkoon iddoo keenyatti firummaa jira. Yeroo cufaahuu haala kanatti yaada wal dabarfachaa turre yeroo dheertu. Ammoo odumaan haala firiin qabne faayidaan qabne waliin shuqulluu gaaf tokko akkuma masgiida dhaqetti muhaadaraa takka dhagee muhaadaraa san keessatti akkaataan naa isiin itti wajjin deemaa jirru kuni dilii gurguddoo ta'uu takkaahuu haraam ta'uudhaan baradhe. Eegasi waan kanarraa deebi'uu kiyyarratti muradheetiin intalattillee hime rabbi kiyyaas araarama hadhadhe isii dubbise duuba. Wannin isiirra fidee yaadde teenya gaa walii yeroo dheertu haala kanaa waliin turre anillee waan kanarraa halaalii fi haraam ta'urra waan hin beekuun qabu atilleen atanuma akka tiyyaa ta'uun dhabdu. Tanaafuu namni lama wal jaalatte waan irratti wal jaalatu qaba. Fiinxeensanii bultii waliin jaarrachuudha. Anamma nama tokko barnootarra jiru sillee hifuudhuu hin danda'u. Tanaaf jecha ana arrarraa gartee eegalee waan dabrees rabbi dhiifamanuu haa godhu atilleen tuubbadhu ani barnoota kiyyaan itti fufaa je'eetiin yaada kana irra fite. Maaliif anamma kolleejiidhaaf amata 3 keessaan jira. Ammoo gamasiiti isiin haayiskool qabxii amata 12 qabxiin siidhaa irratti jaami'aa galuu hin dandeenye. Qabxiin irraa irrachuudhaaf. Akkasitti gaa intala walidhaan manni addaayyaan. Garuu eega addaayyaan irraa addaan dhiboonii takkaa waliin garre gaaf tokko immoo udumaan karaa deemuutiin karumarratti kib wali jennee odoo nu jidduu guyyaan akkanaa qaaxaroo wal agarraa jennee odoo murtiin qabaatiin. Hoggaan isii tana wali kib jennee wal agarre dachinna dukkanooyteetiin hedduu mudhiinna cittee hedduu rifadhe. Rifaatu kiyya kanarraa dubu wani naa galee
سئلا أنا كنمتين توبد إنتلا سنرى غنا التنديب وهاجو ملي سئلا جاللتي سيدا بليلي غرتي أنيتي يا خيسا كان جرتون إفرك غافا خانا دوبا هاريتي حاسا والدور فتشو إيقل ولد مني تليفون اللي ناخنيتي أنيس كني في الداياني أما ترى سنة هنگا دور الره جاللتنين دور إسيف قبونتي جباتي هريبو ما هو دبي نيانت لي نتمي آودي دي قراتي اللي فالليسو إيقلي أما وننا باسو هنجرو انتلا سنة فولو مالي جيتشو رتي مردي انتلا سنة دوبا إسير رفيدي لكي ودبي واكان جيمتي نخاسي هاقود الروشيين جين إسلين تولي مربانان جت ودومانا نغرتي أكاتا منقودو ورساني خانتي أتشي إرغتشو خانا في التيادا جرو ودومان دابتين بار انتلتي بياباتي بيا عربا كتي جتشو دان دقه دوبا غافا وان كان دقه هدو قلبين نجابته وهمان جو ولا والالي غرو إيفوماف بكا جرتورا نابل بلتين دبفتي أكسي تليفونا لينا خنته أني اللين دبسو إيغالي قلبين تيا اتنويويت أمو مشكلان ركون غرخيسا نفتي تنين إيانا رفيف تنما هركانا قبدو تدرا إسين توني انتلا دلاتاتي بينا ما ديمو سيخوني إلافنا إيمانا سيتهودانا غرسيسي أني أمو إيغا إسين ديمتي بودا أكمان درانو توبت ديوان دبرت إفن جنسريتي توبان تيجنا سرويتي همان غندينين كيسي جرولين نمنو خونما شيخاتي جيشو لالچو مخيّا خبوبا خنا أريد هاتو خفو غباب دوك أميس غبابان هاتو هما نا أكاسيت نايادن تكان تهدوبا كجيل ربنا كجيل شخيص دوبا intala tanaan jega boruu gartee arrayoonii fi intala tanaa ni quba qabanamuuni beekan akka isin deemte ana akka sheekaan na laala yoon intala tana fuudhe sa'ifii fuudhini nama akkanaate nama intala akkanaa fuudhe naan ja'an jechuun kunilleen wayinadha waatu natti dhagayamaa jira. Lammeessaa odoon gartee akkumaan duraan je'e sanitti kan gartee ni haa godhadhullee odoon ta'e jaartiin tiyyaa ala jiraachuun ni haa kiyyaa wajjin hedduu rakkinaan natti dhagayama. Kana gubbaadhaan waan hin takkaan gaafadheetiin sammuu atiin tun shakkiin na keessa dhufte ifiin taluma dubraatii jennaan hay zamana meeqa waliin turre takkaanan gaafannee arrammoo abiyya arabaa deemnaan eessaa na gaafattisa akkas taatu haa dhugaa jirtuun sitti hima dubrumma waan jan irraanfadhu ani dubrummaan qabu yoon sii ta'es kunu sii ta'uu baadhus kunoo naan jette amma tunoo qaanyii oliiti yoo intalti tun jaartii tiyya taate wanni kanaa yoo dhagayamte kunis ganda kana keessatti sablinaa akkanatti dhagayamuun fitti dhage. Amma aniga akka haayoo tiyyaatti wanni barnootaaf naafe amata lamaan naafe khariin isin gaafachaa jiru wanni isiniin mari'adhu yaa nuural hudaa intalatan akkuma isin ala jirtutti eegaan irraa if qabuu dadhabe yoon ni haa godhadhee ni haa kanaa wajjiin achi teessee ala jiraatte akkamii hammaan andarsiitiyya fudhadhu akkamitti waan kana laaltanii. Yaa obboleessa keenya ati ilma islaamaa dhuguma sanitti dubbiinti hedduullee nama ajaa'ibsiifti sadhiirti tuni hanguma kana intala takka yoo isiin bifa qabaatti waan feetillee badii odoo qabaatte dhiirti tun illaa gowwaadhaa waan namni firraa laaluu hin beekan ja'anii akka gartee fakkaataa kee arrabsan dubbiinti haras nama harkifti. Intala tana gaafa dura gartee jaalattus ati waan sitti bareede diimina ta'uu dheerina ta'uu luuccaa ta'uu kaarroo ta'uu konkoona ta'uu waan si jaalachiise sumaa fi rabbii keetiitu si beeka. Garuu wanni bakka tanatti ilmi muslimaa tokko karaa diin qabatee diini hordofu tokko waan dhumu filatee waan hin dhumne irraanfachuun irrina guddaa. Wanni dhumu maali? Bareedina. Si galaa wanni kun waan dhumu waan diin keessaa waan intala tanarraa himte
takkallee hin qabdu ibaadaa siillee. Tanaaf jecha mee maalumaa si dage yeroo dheertuu intala tanaa wajjin turte keessatti waan diinsiitii fi haala amala siitii fi dubrummaa isii takkallee waan dubbatte hin qabdu eega intalti tun biyyaa kaatee ala baate malee. Sadeessa garuu ati wanni ati tolchite karaa rabbii deebi'uu kee eega muhaadaraa dhaggeeffattee qaceeluun kee waan nama gammachiisu. Akkuma san isiillee waan irra turtan dogongoraa hubachiiftee isii sanillee karaa san hubachiisu waan gaarii goote. Garuu akkuma gartee jette sanitti odoo xumurtee fi hin xabaatee waan hedduu rabbiin sirraa jaalatu. Afreessa takkan irraanfateen akka shayxaanis irraanfachiise. Tawbattee tawbaa gaarii rabbiin sirraa qeebalee guyyuma tokko intalti karassi afaan dhufuudhaan tawbattee san diidii intala yeroo isii agartee dachiin sitti garagaluun mudhiin si cituun hancufni sitti afaan goggoguun kuni waan kasaaraa gurguddoo intala agartee nikaa hin qabne takkaaf sadarkaa san ta'uun kee waan nama ajaa'ibsiisu. Kanallee akkanatti maraatuun kun soma malee intalti nagaa qabdii fayyaa qabdii ta'uu kee beeki. Shaneessa waan nama ajaa'ibsiisu barnoota kee jiraachuu kee ifirraanfachuu. Namni baratu tokko namni barnoota irra jiru tokko barataan huma takka harkaan qabu. Keeshni isaa duwwaa dura isaa humaan jiru booda isaa humaan jiru. Kanaa wajjin intala tanaa isiidhaa qophaa'insa irra jirtu si dhooyfattee sirrii kaatee nikaa wal hidhanna jettee yaaduun kee haala keef wallaaltee dogongora guddaa. Intalti tun duuba kaayoo cimtu lafaa qabdi. Ergadhu warra keenyas hin jetteetuma si harkaa baafattee kutte. Maaliif si kana duruuni si miicee micciirtii waan ati taate si agarte jechuudha. Jeheessa intalti dhugatti yoo ati nama gorfamu taate darsii barnoota guddaa siif kennite. Akka ati if keessa deebitee karaa sirriitti deemtu. Duuba achi boodallee qaceeltee tawbaa deebite sun haala sanirratti jiraachuun hedduudha si barbaachisa. Torbeessa waan isin jennu waa cufa irraanfadhu. Waa cufa irraanfadhu. Akka barnoota irra jirtu if beeki. Si barnoota irra jiru kaganaa barnoota kee xumuree yookiin hojii barbaaddachuu jiraatu. Hangam takka hoggaa barnoota kana xumurte hojii argachuun kee si harkan jiru harka rabbii jira. Amal lama sadii taa'uun mala hojii dhabdee meeqa warri gartee akka keetiitti barnoota xumuree hojiin argatiin kalafa taa'u. Akkanaa wajjin si keeshni duwwaa lubbuu kee if hiraarsuun if cinquun mee xiqqoo if keessa deebi'iitii waan kana fitti murteesse. Kanaafuu wanni siif yaannu rabbi kee sodaadhu. If rakkitee intala tanaa sin rakkin. Yoo isi dhabuu hin danda'u ka jettu taate intala tana yaadarra fiti. Ani egaan ganamarraa si jaaladhe bakkuma saniin jira. Dubrummaa dhabuun keetilleen na yaachisu anisuma arkachuu. Egaa ati waan kana cufarraa gartee kadantaan qabne taate nikaasi godhee hammaan barnoota kiyya hoggaan fixadhellee hangaan hojii itti argadhu if hin beeku. Hammas teessee na eeyda ji'ii gaafadhu. Yoo intalti siin eega kasiin jettu taate isiin amma hojiirra jirti. Takkaa qaraadit deebi'eetiin anilleen barnoota itti fufa ka jettu taates sun yaada isiiti. Garuu yaada isiirraa baasi yoo isiin siin eega kasiin jettu taate nikaa godhadhu. Garuu akkammoo yaadaatti nikaa godhachuu dhiiftee si galee dhugaa waan siin jennu kana dalagaa argachuun keetis harka rabbii jira. Rabbuma beeku hangatti argattu. Kana cufa miizaanarra if keeysee wanni akka waan intalti dhalaa takkasii hin jirree yoo isii dhabde akka dhalaan ganaa addunyaa irratti hin dhalanne if gootuuf hin jirtu karaa gadhiisiif. Yoo lafa jiraattee isiin si eeyiti maaltu sirra jira? Ta duraa dhugaadhaan intala tana gaafadhu. Yoo dubrummaa isiin zinaan ka dhabdu taates tawbattee tawbaa qulqullii tawbattee achi booda nikaa hidhachuunti.
yoo ammoo heerumtee jiraattee karaa halaaliin kadhabdu taate waa takkallee wanni jiraa rakkoon hin jirtu akkammoo dubbiin sii namaa kennitutti ka heerumteen fakkaattu rabbiituma cufarra beeka. Tanaafuu wanni sirra jiru kan toltuusiif yaan waan biraa cufarraa ilaal wala batih waan cufarraa qulqullaawi barnoota keetirratti xiyyeeffadhu rabbii kee wajjin jiraadhu خالق خلد استخار اللي صلاتي يو انتلتتون خيرينا قبات يا ربي أمري سينا لافس يو خيرينا قباني قدن تيتك أبو انتلتنا قودف جئي ربي خي خلدو ربي فاقا قرتي قادير ربي سيها خاوسين جنة أبلي سخين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتو تهردفتوتا راديو نور الهدى ميديان نور الهدى qophiilee babbareedaa torban irraa isiniif dhiyeessuuf fooyyessuuf qulqullina sagalee daran hammayyeessuuf qabiyyee sagantaa guddisuu fi miidicha yeroo dheeraaf itti fufsiisuuf gargaarsa hawaasa isaatti haajama. Waan xiqqoo qabdan irraa Nura Hudaadhaaf qooduudhaan miidiyaa kana haa gargaarru. Namoonni rabbiif jecha biyyoota Arabaa fi Oromiyaa irraa Nura Hudaa gargaaruu feetan lakkoofsa herrega baankii daldala Itoophiyaa 100 baankii hojii gamtaa Oromiyaa 105 23 00 21 65 Hijraa baank 171 28 83 0001 irratti waan humna keessanii gumaachuu ni dandeettan. Namoonni Ameerikaa, Kaanaadaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaa fi biyyoota biroo jiraatanii fi ATM kaardii fayyadamtan haala kaffaltii baay'ee sakki'uur ta'e waan fayyadamnuuf karaa baay'ee koofii irratti miseensanuuf ta'uudhaan salphamatti nu gargaaruu ni dandeettan. Maallaqa buna tokko ittiin bitattan guyyaa tokko Nura Hudaadhaaf gumaachuudhaan hojiin diin akka tatamsa'u gochuu ni dandeettan. Gama weebsaayitii Nura Hudaa deemuudhaan iddoo meenuu jedhu tuqaa achi booda iddoo sappoorti jedhu argattu. Feesbuukii Nura Hudaa irratti immoo bakka geet etikkeetti jedhu tuquun argachuu ni dandeettan. Gama appilikeeshinii Nura Hudaatiin immoo bakka sappoorti jedhu tuqxanii miseensa ta'uu ni dandeettan. Sagantaa Nura Hudaa irratti maxxanfamu hunda jalattis liinkiin tumsaa ni maxxanfama. Yoo barbaaddan QR koodii kana iskiriina kompiitaraa irraa iskan godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Nura Hudaa cinaa dhaabbachuudhaan sagaleen diin Islaam akka faffaca'u haa goonu. Odeeffannoo dabalataatiif 09 54 52 00 58 irratti kallattiin bilbiltanii yookiin dhaamsa WhatsAppiitiin nu dubbisuu ni dandeettu. Nura Hudaa soora qalbii muslimaa. Waan fi abbaatu daaraan jabeeffata gochaaf maallaqaanis waan qabnuun birmaa. Iyyannaan lammeessaadhaa ta'ubbaliitii teenye takkaatii galmeen isiilleen 834 warra dhaddacha jaalalaatii as bahee arrantana. Akka jettu obbaleetiin teenyetuun medheggifadha. Ani gaafaan biyyarraa bahu umriin tiyyaa amata 13. Garuu hireen naguutee alarraa kara biyyaa deebi'ee odumaan gartee hin turiniin yeruma gabaabduu keessatti bultii jaare. Bultii ajoogaan jaaree boodaan odumaan hin ture rabbiin amatuma sanitti ilmoos rabbiin nuuqin. Abbaa mana kiyyaa kanaa wajjin amata 4 waliin jiraanne. Garuutu addaan bahiinsi keenya argamee sababaa warra keenyaatiin darsa addaan guurranne. Akkasittiin deemee karaa biyyaan duraan irraa dhufeetti alatti biyya Arabaa deebi'ee ilmootiyyallee haadha tiyya bira kaayee. Eegaan ala baheellee hin teenye jaarsa biraa wajjiniin bultii jaare. Namtichiin an bultii wajjin jaare kuni waan ajaa'ibaatiin irratti arkee gaaf tokko kuma waliin biyya dheenetti hoggaa warra keessan dhayi. Ani ilmucaa kee kana fuutee if wajjin hin deemin. Ani mucaa kana gartee ijaan arkuu hin danda'u naan jedhu. Eegaan jecha kana isarraa dhagahe boodaan annama kanarraa ilmoonumaan dhalu jechuun murteeffadhe. Dhiirtii tun waa takkaa miti. Namtichi duraan isa heerume addaayyaan kuni mucaa kiyya kana warra keenya dhaqeeti hoggoyyuu laala. Jecha kana dhagaheetiin haadha tiyyatti bilbilee sanamni maal namtichi kun maaliif achi deddeemaa addaayyaanee ani kun achi boodallee heerume hin ji'in.
wanni inni dhufuuf takkallee miti ilmoo isaa laaluu dhufanaan jette. Haati tiyya takkana amma naan jettu tuni gurbaa kana gaafanaa fi inni waliin jirru ijaan arguu hin feetu. Arra maaltu isaan jidduutti jaalala uumee akka ilma isaaniitti if laala akka ilmoo isaaniitti illee isaan laalaniif. Haati tiyya arra jaalala mucaa kiyya kanaaf qabdu odoonni hin fudha jee illee natti hin dhiftu. Haa ta'u ani gartee mucaa kiyya kanallee isedhaaf irraanfadhee kabiraa itti dabalachuudhaan hamilee qaba. Garuu immoo jaarsaan amma booda heerume kanarraa dhaluu hin fedhu. Rakkinaan ammaan dura isiniif hime sunis maal yoo jettan taatan ilmoo tiyya san jibbuu inni mul'ifateef jecha. Garuu rakkinni dubbii bakka tanaa mee yaada isin naa yaaddaniin eeggadhaa jetti obboleettiin teenyituun. Yaa obboleettii teenya intala muslimaa waan rabbiin oltee hadhamaarraa nu argamsiise jaalaturraa dhiiraa fi dhalaanis namni ganamaan karaa gartee bultii jaadeensaatti jirjiruun waan hedduu rabbiin jaalaturraa. Maaliif yeroo gartee fedhiin namaa oowwitee jirtu keessatti bultii jaarrachuun dhiiraa fi dhalatti haraamirraa duroomu, haraamirraa fagaachuu sanirratti nama gargaara. Lammeessa akka himtutti aaddee teenya jaarsa kee kanaa wajjin amata 4 ol jiraatti. Rabbileen ilmoo siif kenne. Akka ati himtutti fedhinnaa keetii fi abbaa mana keetii odoo hin ta'in sababaa rakkina gartee warra keessaniitiin adda ba'uu kee ibsa goote. Rakkina ammoo kana keessatti warri keessan hirmaatanii akka bultii tana diidu si godhan waa takkallee waan ibsite hin qabdu. Maaliif rakkinni gama keetirraa ta'uullee inni waltii jechuudha. Sadeessa garuu waan nama gammachiisurra eega ala baatellee bultii jaareensa duraarraa jiiruu dhiiftee waan dabre galaanni haa fuudhu jettee bultii lammeessaa ijaaruun hedduu waan rabbiin jaalatu waan nama gammachiisu. Kunis waan haala gaarii ati qabdurraa halaaliin bultii jaarrattu jirjiruun kee odoo shamarran keenya cuftinuu haruma kee kana deeme hedduu silaa waan gartee hedduu nama gammachiisurra. Garuu akka gaafii odoo gartee yaada kee maal naa yaaddanitti hin dabarreen duratti dogongora kee tokko si hubachiifna. Dogongorri kee abbaa mana keetii kaboodaa kanaaf jecha inni ani mucaa kana arkuu hin danda'u mucaa kana akka if wajjin fuunes hin jeef jecha an namticha kanarraa ilmoo hin dhaluu jechuun kee sajaarsi kiyya kun maaliif waan kana je'ee odoo nama lafa bule dhiira haa ta'u dhala haa ta'u odoo gaafattee waan kan addaan baafatin kanarraa erbuu seentee kakachuun kee dogongora guddaa. Ammoo takka irraanfateen ati ta'arraan tana rabbiin ganamarraa faagarra isii kaayee bultii lammeessaa ijaarte tun bultii lammeessaa tanarratti ani jaarmaya bultii ijaaree namticha kanarraa hin dhalu ilmoo arkachuu hin barbaadu jechuun kee dogongora guddaa. Akkitti dogongoraa if wallaaluu keeti intalti dhalaa yeroo ilmootti arkattu qabdii yeroo ilmoo ittiin arkanni qabdii wallaaluu keeti. Ati kadhaa dhiiraatti if ilaaluu keeti. Dhiirtii amma dhibbatti illee yoo fayyaa qabaatte akka ilmoo argattu beeki. Namni immoo yeroo ilmoo arkatan keessatti kan xuriin laguulleen dafeerraa citu intala dhalaati. Tanaaf wallaalle kee bakka tana wallaaluu keeti. Lammeessa ammoo jaarsi abbaan mana keetii kaboodaa kun kagartee ilmootii jibbaa ati jettu. Jaarsi keessa jaalata. Odoo sin jaalanne sin fuudhu. Akka ati ilmoo qabdus si beeka. Garuu wanni gartee dogongorri kee dhiirti intala ilmoo dhiiraa qabdu kana maaliif jibbitiitu sin galini. Sadeessa mee hottu xiqqoo ibsa siif kennina. Intalti dhalaa takka yoo heeruma feete yoo gurbaan tokko ka jaartiin irraa duute yookiin jaartii hiike ilmaan qabaate dhalaan maal gaafatti dhageesse. Ilmaan qabaa eeni qaba. Dhalaa qaba moo dhiira qaba. Dhiira qaba yoo jedhaniin ni heerumti. Ilmoon dhiiraa suni akka dhalaatii miti haati tiyya tanuma jee dhooyfatee abbaa wajjin jiraachuu danda'a. Ammoo intalti dhalaa takka ta heeruma feetu jaarsi isiin heeruma feetu yoo ilmaan dubraa qabaate heerumuun feetu. Maaliif dubri
isin fadhan oggota kallee tana beeki amma waan kana dhalaalleen akkuma keekana dhiirtinis akkuma keekana dhalaa fuulaal dhalaa takka intalli dhiiraa yoonii fuudhuu fedhe ilmoollee yoo qabaatte ta ilmoo dhiiraa qabduu fi ta ilmoo dhalaa shamarraa qabdu tokko miti kan filatti ilmoo qabaatte ta ilmoo dhalaa qabdu filatti ilmoon dhalaa shamarraa sun wajjin jiraachuu ni danda'a siigalee amma yoo gartee ilma dhiiraa qabaatte intalti takka tagar bultii ijaaruu feetu ilmoon tun yoggu takka illee ija gartee kabajaatiin hin laalu kaan haadha sii fuudhe kana leenca yeroo takka illee inni maali wanni sammuu isaa keessa jiru haadhaa fi abbaa walitti deebisuu sammuu isaa keessa jiraata. Tanaaf jecha dhiirtilleen dhalaa gartee fuutu ta ilmaa dhalaa qabdu irra ta ilma dhiiraa tan filatti addaan baradhu. Maaliif dhalaan akkasii maaliif dhiirtii akkanaa asirraa qaraatii fudhu. Ammoo karaa gartee haadha teetii maaliif fi gartee haati tiyya dur gurbaa kana jibbaa turte. Eegaan an biyyaa bahe maaltu isaa walitti fayyisee ajaa'iba taatee jechuun keetii. Tanaaf wanni siin jennu atummaan meef keessa diibi. Gaafa gurbaa kanaa wajjin jirtu maaltu adda isin baase sababa eenyuutiin. Seehimoo sababa warra keessaniiti. Warra keessan maal irraa jibbi. Yoo si taate ati maaliif jibbite. Tanaaf jecha waan dabre san haadhuun kee yoo haateete dhayxillee waan san lafaa kaasuun waan dabre takka ilaal fitti balaa boombii fitti baqaysu jibbansa uumu hamtuu wal jidduutti argamsiisu irraa fagaadhu sin jenna. Nasihaan amma siif yaannummoo gama keenya mana kee qabadhu. Keessa jirtaa rabbiin walisin haa galchu. Jaarsi kee jaalalatee qabaadhu. Ilmoo dayif gaafa ilmoo deeysee fi ilmoo isaa ijaan arke ilmoo ta'e tana akkuma ilmoo isaatti yaadaa beeki. Namni tokko hagartee ilmoo waa dhalee beekuuf dayee beekuu fi kan dayin kan dhalee beeku kan dhaleen beeku tokko miti dhala qabii dhiira qabi. Eeguma agartaa ilmoo takka tan tiyya jee ilmoo isaa arke sa'illaa akkumaan an ilmoo tiyya tana jaaladhutti haatinis ilmoo sii tajaarsa duraa kana jaalatti jechuutu itti dhagahama. Tanaafu mucaan duraa sunii fi keekuun illeen wal duskatanii obboleeyyan walii ta'anii gammachuudhaan jiruutu keessatti wajjin jiraachuudhaatu mala. Tana waan ta'eef jechuun ilmoon sababa gartee jaalalaa haadhaa fi abbaa gidduutti waan ta'urraayi wanni immoo nuti rabbisiif kadhannu faaga gaarii irra jirtaa waan dabaree dhiisi jiruuti keessatti rabbi galatoonfadhu itti fufi ilmoos hanga gartee jirtu keessatti rabbi si razzaqaa ilmaan lafa kaayuun qaanfatiin rabbiin keessiif qabee jira nahnu narzuqukum wa iyyahum ji rabbi bar isinii fi ilmaan illee numaatu kennaafi rabbi eegajee warra gartee haraamirraa gartee duroomee ilmaan fi guddifatee ajallitti dhufullee ilmaan fi waan gartee isaan dhaalaa takka if duuba dhiisanii warra addunyaarraa deemu rabbiin isin haa godhu meegaa gaafii dikkanaa deebisaa wajjin hanga walitti deebinu. Wassalaamu alaikum Maasha Allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa Dr. Luwaawul Islaam. Rabbiin isinirraa jaalatu beekumsarraan beekumsa isiniif haa dabaluu isiniin jenna. Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaa Rabbi keessanuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة بايمي كوفيرتك كمتي قلمايان جلقبة تليفونك كيسانرا جوجل كروم بنتن أجبودا nuralhuda.com جتني سرچ gootan نور الهدى جلقبة راتي سنف دفا gubbaarraa mallattoo meenuu tana tuqxanii bakka sappoortii jettu bantan. Yeroo kana peejiin baay'ee ekoo fi tumsa Nuural Hudaatiif qophaa'e isiniif banama.
filannoo gosa sadiitu jira. $5, $10 fi $15. Filannoowwan jiran irraa kan barbaaddan filattanii join jettaniin. Bakka email jedhu kana tuqxanii emaila keessan itti katabdan. Emaila dhugaan fayyadamtan kan passwordii isaa beeytan itti galchuu qabdan. Emaila booda bakka name or Twitter jettu kanatti maqaa keessan katabdan. Maqaa guutuu yookiin maqaa biroo kan barbaaddan. Kan akka Abu Muhammad, Ummu Aishaa fa'a. Jalarraa bakka say something nice jedhu kanatti iddoo qubsumaa yoo katabdan filatamaadha. Fakkeenyaaf Kaanaadaa, USA, Europe jettanii biyya irraa nu gargaarutti jettan katabdan. Yoo iddoo qubsumaa ibsuun barbaanne ammoo dhaamsa biroo waan barbaaddan as biratti katabdan. Yoo dhaamsa keessan icciitti godhuu feetan bakka make this message private jettu tana tuqxan. Eega waan hunda katabdanii booda bakka join jettu tuqxan. Peejii dhumaa kanarratti foormii kafaltiitu guutama. Gubbarratti maallaqa baatiin kafalamuutu jira. Maallaqa kana ol guddisuu yoo feetan waan as biratti katabdan kana hayxanii hanga gumaachuu feetan itti katabdan. Itti aansuun lakkoofsa kaardii keessanii katabdan. As biratti guyyaa fi baatii kaardiin keessan expire itti ta'u guuttan. Bakka tanatti ammoo CVC isin gaafata. CVC'n kaardii keessan gama boodaatiin jira. Yeroo hedduu lakkoofsa dijiitii 3ti. Eega CVC guuttanii booda zip code isin gaafata. Zip code biyyoota muraasa kan akka Ameerikaa qofa keessatti gaafata. Kanaafuu zip code keessan eega katabdanii booda pay jettaniin sakandii muraasa booda dhaamsi congrats jedhu isiniif dhufa. Imeelli haaroonni miseensummaa kana mirkaneessus isiniif ergama. Soora qalbii.